akkuma qashtiin gorsa boonaa sayyaadateen obboleettiin ishii xiqqoon sun iskuula irraa dhuftee ol seente. Qashtiinis akka obboleettii ishii hin huune gorsi boonaa sun ishii daangesseera. Baay'ee bahuurraa kan ka'e ijji ishee tan ji'a goobane fakkaatu sun diimatteet, fuulli ishee kan buskuta guyyaa iidaa fakkaatu sun gurraachumee hoggaa obboleettii agartu. Waan gootu dhabdee lafa ol kaatee uffata ishee guuratu eegalte. Obboleettiin qashtii xiqqoonis baay'ee gadditee osoo dhaabbattuu qashtiin akkana jetteen, yoo namni tokko si fakkaatee nama ati jaalattu tokkorraa si mure ati akkam gootu mee jettee gaafatte. Hin dhiisu jennaanin qashtiin deebitee akkas jetteen, anis gocha akkasiitu akkatti na gochisu jira. Kanin silaa amma qabee si ajjeesuu danda'uun atis obboleettii tiyya tanarra xiqqooti. Asitti si argee tasa aaree sitti gufaturra ofirraan mana kanaa siif dhiisee deemuuf deeme. Nagahatti ooli sitti haa tolu jennaanin ani maalin balleesse jetteen obboleettiin ishii xiqqoon. Gaafa akkanaan obboleettii tee tasirra guddoo tahuu kiyya hubatte wanni ati balleessite siif galti. Nagahatti anarraa booda humaa siif hin ta'u jetteenii borsaa ishii harkiftee baatee gama mana hiriyaa ishii tokko achi kutte. Boonaan takka akka guyyaa kanatti kan gammadeen fakkaatu. Fuulli isaa kan osoo hin seeqinuu nama hawwatu sun seeqa bareedaa tokko seeqachaa harruu ilkaan isaa tan bareedina boonaa daranuu mul'iftee nama hawwatu saniin seeqachaa ibsaa finfinneerraa lufi simatuuf bakka taa'umsaa irraa ol ka'ee gama ibsaa as fiiga. Ibsaanis kan boonan maal ta'e jechaa waswaasaa dhufu. Boonaa gammachuun gama isaa fiigu agarraan gammadeet konkolaaticha isaarraa bu'ee boonatti marame. Gama manaa waliin ol seenan. Boonaanis osoo humaatti hin himin akkana jechuun ibsaatti dubbatu eegale. Ibsaa, ati anaaf oolmaa hammana hin jaamne oolteetta. Ani immoo oolmaa kee kana yoomumaan baase jechaan baay'ee dhiphachaa ture. Ati harmee kee bira dhaquudha yeroo baay'ee hiree jala deemachaa turtus hiree san dabruu dadhabdee yeroo takkarraa lama qofteetta. Carraa gama USA deemtus dhabnaan hamileen keessi caburraa kan ka'e baay'ee gaddite. Anis gadda kee si waliin qooddachuu baadus yaadan suma waliin ture. Har'a immoo gammachuuteen si waliin qooddachuuf dhufe. Waan tokko kanarraa fudhattuufan dhufe. Wannan siif kannutun badduu taatus toltuu taatus akkan harkaa fudhatu waadaanaaf seeni je'eenii gaafii dhiyeessinaaniif. Ibsaanis tole maaluma naaf kannuuf akkas muddamtemee naaf kanni kaan je'ee ija isaa kana hiruu eegallaan. Boonaanis waraqaa DB USA sana baasee ati hiriyaa kiyya tahuun carraa guddaadha. Ati anaaf ifa dukkana boodaati. Sin jaaladha. Carraa kiyya kanatti fayyadamuun USA harmee kee bira dhaquu qabdu. Hoodhu harkaa fudhadhu jennaanin. Ibsaanis gadda gammachuun walitti laaqame tokko gaddinaan maaliif narkaan fudhattu ibsaa je'eenii boonaan imimmaan tokko buufnaan boonatti maramee xala icharraa fuudhee akkas jeen, boonaa maaliif waadaana nayi anarra silaa ati itti deemtee akka waan an dhaqettan beeka maaf akkas goote jennaanin. Kanaafan kanan waadaa akkanaaf seentu fedheef. Ibsaa koo naaf gammaddee jennaanin. Ibsaan hedduu gammadee miira gammachuusaa ibsatuu dadhaburraa kan ka'e boohuu eegale. Gammade jeeni boonaa koo ati anaaf waadaati. An hiree keetiin harmee kiyya bira dhaqus hamman USA keessatti si argadhutti gammachuun kiyya USA keessa akka hin jirren sitti himuu fedha. Waliin jaanii walitti maramaa jaalala hiriyummaa isaanii daran dabalanii waliin bahanii hoteela tokkorraa nyaatanii ganama wal agarra je'anii boonaanis gama mana isaa kute. Mankee tulfaatee ka'anaaf feenaa ooltee rakkinaaf gadadoo kan nafaan argitee anoo humnaan qabu waa tokko siin godhoo du'ee baaduu sillee aansinee irraanfadhu. Anoo humnaan qabu waa tokko siin godhoo du'ee baaduu sillee aansinee irraanfadhu.
leelloo akkuma gamaa daamaa ol dhufteen boona arguuf baay'ee muddamte. Ta'us garuu bilbilli boonaa waan hin hojjenneef argatuu hin dandeenye. Imeela inni kenneef san irratti miseejii keessuuf illee boonaan mana intarneetaa waan hin dhaqiniif hin deebifneef. Leelloos ijoollummaturraa kan ka'e boona arguu qabdi jettee sammuun ishee ajajnaan guyyaa lammataa laaqana ishee nyaattee uffata baay'ee miidhagu tokko uffattee borsaa xiqqaa tokko fannifattee ganda boonan gaafa atoobisoo keessa waliin deeman akeekebsan dhayitee boonaa qunnamuu feetee akka nama maraatee karaa gubbaa takkaas deemaa takkaachi deemaa oltee gama asrii osoo boonaa hin argin gara manaa deebitus yaaddoon boonaa kan tasa ishii qabe irraa galuu hin dandeenye. Arra si dhabee galus guyyaa tokko sii wal arguun kiyya hin hafu jechaatti bilbila fudhattee hiriyaa ishii tan iskuula tokkotti qara'an takkaaf bilbiluu eegalte. Qashtiin mana hiriyaa ishee dhayitee rakkoo garaa ishee itti himtee hiriyaan isheetis boonaa akka qunnamtu saahibban boonaa yoo beeyte gaafannaan isheenis ibsaa qunnamuuf yaaleen ture ibsaa argatuu hin dandeenye jennaanin irra deebii yaale jetteen. Qashtiinis ibsaa qunnamuuf akkuma waasaaf seenteen ibsaa oonlaayinii argattee akkaataa itti aanu kanaan chat ibsatti godhuu eegalte.